أبونا ما جارتي ما جارتي في الرأيه جنة بركة ربنا أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرتو هردفتوتا فيه وجمتوتا جالتمتوتا إلمان رولا عشان معرفة هنا خلنا تدا قبل دمتو خزنو بكوجرتا سلام تنتينيا تنجال الله تلنا رابوك السنة هذا سنين جتا إيجا بوليان كيا إلمان رولا بكوجرتا نتة تكافي قدان ديرا في الأذان بكوجرتا نتة أرغرت فيديو جاللا فيديو غمچورا فيديو غرت تسغبي قبط فيديو إلمان مادي بروم ستاتو إسني مرو نفديمنا akkuma beekamu dabareen amma gara wardaara dhuftee jirti saalinuuti bishaanuuti obboleeyyan kiyya salaamtaan qabatu sa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jirra jirtanii hordoftoota fi kabajamtoota keenya akkami nagaa qabdanii jirtanii isinii jechaa kunoo arra gaabbaan bilaal sirraan biqaa dabareen ta'e bishaanii fi saabunaa fi waa kana obboleeyyan kiyya saniifuu gaamaaliin godharee gaa saalaatu mandura taa'utti rasalaanii akka saaleen obboleeyyan kiyya saaleen qabdu tun jaalala akkamitti jaarti irraa miila dhiqaa akkamitti jaartii miila ol fuudhee miila irraa dhiqaa jechuun keessan hafan qabu viidiyoon tuni warra dhalaalaa osoo hin ta'in warra dhiiratiif isiniidhaaf maruudhaaf deema maaliif jennaan sababni isaa warri dhiiraa warra gartee dubartii tuffattan warra gartee dubartii qaqqabuu barbaadan warra gartee dubartiin dadhabduu reettanii miidhuu barbaadaniif viidiyoo tana isinii dalage dubartiin kabajamtuudha dubartiin mootii namaati dubartiin gartee Aagila ilma namaa keessaa namni aagila ta'e dubartiidha obboleeyyan kiyya dubartiin dandeessu mara dandeessuudha dubartiin gartee utubaa manaati dubartiin gartee utubaa jiruuti obboleeyyan kiyya baankii jaarsa fi ilmaanitti obboleeyyan kiyya dubartiini insha Allah ta'ala dubartiin jannata addunyaati tanaaf obboleeyyan kiyya arra gartee wardaan gaa na gammachiifte akkamitti na gammachiifte yoo jettan wardaan gartee sumayyaa yaamte sarpiraayis goote anaa guban qabne miila saanii fidattee miila raadhittee gammachuudhaan Video isaanii tani arge ana akkamitti irraa dhina jedhe hinaafee obboleeyyan kiyya sumayyaa waan isin sumayyaa jetteef sumayyaan irraa dhiqannaa ati irraa dhiqini anaatu irraa sirraa dhiqaa jeetin bakka sumayyaadhaa bu'ee warda irraa miila dhiquu deema warda irraa dhiqxee maaliif sumayyaa irraa dhiqini jechuun keessan hafan qabu kanas hin irraanfadhu nan beeka nan yaadadha kanaaf obboleeyyan kiyya sumayyaan akka warda irraa dhiqu isiitu na hayyame maaliif jennaan akka warda irraa dhiqu sumayyaatu na hayyame isii wardaatu irraa dhiqee ani irraan dhiqaa isin jennaan ati irraan dhiqini anaa dhiqaa isirraa jennaan ani illee tiya guutama si godhee warduma irraa dhiqi naan jette asumaanu hallatiidhaan gara miila dhiquu deemnaa obboleeyyan kiyya insha Allah ta'ala mirgarraan eegalaga bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim eega obboleeyyan kiyya wardaa miila dhiiraa fakkaata maal jedhee gargaraa buduga gara maa irraa naanne shanyii leenca feechu leenca bas bolehkan kiyya kuno akkana gaayi akkatti ngaawun warda irraa miila dhiquu jira obboleeyyan kiyya wardaan gaa sumayya irraa naadhittee na gammachiifte umaara kongo ati narraa dhiqxa way dabartii narraa dhiqxa qaamarra qaamoon irraa mandhittuusi hordoftoota keenya fakkeenya malee bardhoofsate ittuma jirra waan hunda obboleeyyan kiyya isini fakkeenya ta'e malee waan hunda dhoofsatti ittuma jirra akkasii gaa'ee waan hunda gartee viidiyoo waruun hin barbaachisu ta viidiyoo maranis asuma jirti ta viidiyoo marras asuma jirti obboleeyyan kiyya takkanaati warri gartee dhalaa tuffattan keessa fuudhiirti warri dhalaa tuffattan warri gartee dhalaa garaa agarsiisina dhalaan maali dubartii garaa agarsiisuun maali garaa si gartee si arguu oolte jaalalaan si hojii jiraatti jaalaltee qabaannan akka fedhe taatee si hojii jiraatti jaalala kennaaf jechuudhaati jaalaltee qabaatu maannan garaa agarsiiftee dhoffatte si sodaataa si hojii jiraatte malee si jaalataa si hojii jiraattu ammoo jireenya jechuun ka gartee jaalataa hojii jiraatani malee ka sodaataa hojii jiraatanii obboleeyyan kiyya kana baradhaa ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam dubartii amaanatti kennan amaana dubartii kabajuudha dubartii gartee itti fuuse aboo akkana barni beektaa wajjin dhiqeessi itti fuuse nan fidaa yoo dhumalle la aboo edaa hogga jaarsi namarraa dhiqini bareeda qaamni kun maan bareedne gisaa fi bareeda bareeda gardaam maasha Allah rabaa obboleeyyan kiyya rifeensa kana maasha Allah rabaa warri dhiiraa warri rifeensa jira jirta namni tokko isin beekani anu haadha qabu gatti maasha Allah daa udaan nyaatina ajaarjira jedhaa akkanaati obboleeyyan kiyya dhalaan gaagartee irraa baraadhaa dhalaanis gaagartee jaarsa keessan yoo jaalala kennitan jaarsi keessan akkatti isin kunuunsaa warri gartee masaanuu qabdanis yoo masaanuu teessan kabajan laal mashafaan isaa jira laa mashafaan isaa jira obboleeyyan kiyya
habajachuun tana laal irraa dhiguu qofaaf dubbiin laa mashafaa la fa mashafaa dhiyasuma jiraachuu bulee feela akkana hunoo la akkana jechuudha yoo akkatti jaartii gammachiiftan yoo akkatti jaartii amaanaa ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam nutti dhaama yoo galmaan geessan rizqiin keessanis asuma jirti milkiin keessanis asuma jirti wanni hundi asuma jira jechuudha warri masaanuu ondanii masaanuu akka kiyya kanatti walii galcha masaanuu walii galcha masaanuu wal jaalachiisa masaanuu wal nyaachisina wal ficcisiisina obboleeyyan kiyya masaanuu gartee hinaaffanni jirti hinaaffanni jirti atuma hinaaffanni jirti akkas hinaaffanni jirtu amaanaa ergamaa rabbi sallallahu amaanaa ergamaa rabbi sallallahu dagatuun hin ta'u hinaaffaaf keessa balleessanii jaalala akkana wanni banne jirte bishaan itti fidaa miti ni jira keessa Enggak kun itti fidaa eegaa obboleeyyan kiyya kunoo narraa dhiqutti jira gaa Ibraahimi ama bishaan dhumee bishaan fiduudhaaf ute dirqamuun dura taa'utti jira gaa saalaatiin dura taa'utti jira amaa takka rakkoon qabuu jee gaa dirqamaan innillee narraa dhiqutti jira alhamdulillah rabbi buriin irratti haa dheeressu rabbi nu haa jiraachisu isallee jaalalaa fi gammachuu rabbi wajjin nu haa jiraachisu akkanumatti gaa warra fiixa bahu rabbi nu haa godhu du'aayii nu godhaadha akkasuma gaa waa meeqa keessa kunne quba qabdanii waa meeqa waan gaddaa waan nama boochisu waan nama cinqu waa meeqa keessa kunne inshaallah amma rabbiin jaalala nu deebise jaalaluma tanaan fiixa isin haa baasuu jaadha du'aayii nu godhaa isinillee akka jaalaluma tanaan fiixa baanu barbaanna abbaa bilaal kanarree rabbii ubrii nu dheeressee nurra jiraachise nu qajeelchee rabbiin akkanumatti inshaallah isa nu qajeelchu haala ni gammadaan nuti qajeellan innillee nuuf qajeela laal nu qajeelee jira inshaallah dhuftee eegaa takkanaati inshaallah Ruf egaa hunoo rabbi si haa jiraachisu آمين 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 اللهم آمين اللهم آمين جالتي يا نمبر أمري خير الله بركة ربنا وعها فول لي بريدا فول لي نمان بريدا دلهم تسيتم في الدو إيمان جرا رزق جرا بركة جرا ونن جرا هذه ملكي رزق إيمان ونن جرا كنا هنا أكنا هلاس ونن جرا بنت ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन guyyaa tokko jaartii ta'e haadha damtee jechuun fuula rabbitti gaafatamuu keenya kan qabu bulee yaqis jaartii ta'e haadha damtee jaartiin haadha damtee ofaa miti jaartii ta'e haadha damtee jechuun fuula rabbitti gaafatamuu keenya kan qabu guyyaa tokko wanni gara ija takka takkaan ni gaafatamtaa jechuun bulee yaqis hundamaan namni warroota tokko gargari hundamaan jaartirraa miila dhiqaa hundamaan jaartirraa akka tan biraasoo walaa qabaachaa ala immoo qabdu jaartii qabaachaa hin qabdu warri qabaachaa qabu namni beekaamni viidiyoo laale kun qabaachaa jaartirraa dhiqaa hundamaan jaartiin tuffatte jaa nama jaartiin tuffattu sanii miti wanni jaartii nama tuffachiisu waan biraa fi miila dhiquudhaa miti quba qabaadha keessan gartee warri tokko gartee warri jaartiin tuffattus ni jiraa beekadhaa tokko kunuma beeknaa beek osoo beeknu huba wajji huba wajji gani beek oduma beeknu sareen huba wajji oduma beeknu itti gane warri jaartiin tuffattu nima jira miila dhibuu fi jaartiidhaa ergamuudhaa miti kanama tuffachiiftu waan biraati wanni jaartii nama tuffachiisu waan jaartii nama tuffachiisu san jabeessa ofirraa eegadha akkasiiti insha allahu taala ni beektanii dhalaan beekadhaa dhalaa waan dhiiras tuffachiisu sinuu ni beektanii hoggan akkana jedha nadii aga jiru isiniin galu eegaa akkatti jaartii soixee bareeffatuun hogga isiin miila akkatti sirra gadhiifte jechuudha. Ifii qaamni kushurri jee laal. Mirqaa fi waan nama hartee isa miilli kan miila akkatti bareeffatte ifumaa miila bareeffadhaa jaartii teessan. Hoggan akkana jaartii biyya laala dhaabiti waan biraa keessa galaa jechuudha miti warri dhiiraa. Ifee gaddaa filis. Siin galee miila jaartii biyya laala waan biraa keessa galaa osoo hin ta'in nuti waan feene walii goonaa garii viidiyoo kana fakkeenya namaa ta'uudhaaf isinii galayne. Jaalalti akka jaalalti jirru akka jaalala keessa jirru isinii ibsuudhaaf viidiyoo kana isinii barre malee wanni gartee nuti walii ta'an waa hedduudha. Qaama walirraa dhibee inni jira. Misaajee wal sukkuun inni jira. Waa hedduutu jira gaamaan hunda viidiyoo nuti gaa haafiraa miti. Namni amantii qabu amantiin tun ni eegiti nama amantiin qabneetu nama hafareetu gartee waan biraa dalaga malee.
amantiin hundi warra amantii qabu amantiin hundi jechuudha akka fedhan ta'uu ni dhoorgite jechuudha abbaatu namaata amantiitti fayyadamne malee namaata amantiitti fayyadamne malee amantiin hundi amantiin takka illee amantiin takka tagartee jaartii teessan hin sattarinaa jettu hin jirtu takka amantiin takka illee jaartii teessan hin sattarinaa jettu hin jirtu warra amantiin qabne yoo taate malee obboleeyyan kiyya akkuma amantiin teenya dhoorgiti amantiin birallee ni dhoorgiti akkasiiti nun daawullee ta'e warra amantii biraa qabullee ta'e warra amantiitti fayyadamu rabbi isin haa godhu akkasiiti obboleeyyan kiyya inshaallahu taala akkatti hunoo jaartii fi boonfatuun akkatti jaartii fi bareeffatuun dirqamaa jechuudha obboleeyyan kiyya sinii galee dirqama akkatti jaartii fi boonfatuun jaartii fi bareeffatuun akkana hunoo akkatti hunoo irraa dhiqaniiti aboo nama jaartii fi irraa eegee jannata argattu rabbi naa godhe aboo akkana hunoo habiibi akkana hunoo obboleeyyan kiyya akkana hunoo nama akka jaartii fi irraa eegee jannata argattu rabbi naa godhu inshaallahu takkasiiti